بيتني شورتان سعودي في شورتان كايرو غراغر سعودي نجي فتاك سعودي بري بكج إستني كبدن سبين تولي بكنامني إلمي نما رجع إسوني جرابر بيجتنا بري نامني توكو هالكن توكوني لعبتها توكو هالكن توكوني رفايتشو أكاسيت جراتن لعبتني عسيم بخام بوكسين سيرام ماني سيدا شفتا جرا ماني جرا والكيسة سيهيد أني بك أكاسنجون إنك أبن بيتنا كيست والله العظيم سيجارة هون واني تان سنجون إنجورجان أكنت تلا بوكسي لفرس داني إرجع ده هون دس راجع بسنجان أنا اللي يون سيني بوكسي ساني اللي ينين دنداغرو والله إنما بوكسي ميك أندن ديني تجرا خيدا ميجرو يتشو والله إنما نكوفل شيسو عرّ ما أنا كوميونيتين أورمو لانو يامتي توري مريتو توري يتشو مريسا على ما في ساعة سدي أول مري توري هدو شرطان أما تجرتي معلقة جايس نمني معلقة كابو ياهو نايلي دمي معلقة خفليتي ليني با خمعلقة انكمني وميكات جرا سنغالي كرشكم كده أفرشان قافتان جان خمعلقة انكمني ميكات جرا hedduu haamaatee jira haalli biyya kana keessa jiran an saayibati yaa ta'in akka malee jaallatan rakkoo fi bal'oo waliin dabarsinee biyya tana waliin dhufnee mana hidhaa keessa jirti jechuudha. Dawalee gizee gaafannu haalli nuti itti jirru halkan tokko nam tokko gizee rafee halkan tokko nama tokko bakka wal eeganam tokko guyyaa tokko rafnaan guyyaa boorumu jira biyya kana namni faayilii isaa cufamee jechuudha. Namni faayil kileessitee kuni waraqaa natti fakkaata waraqaa gurguramu eegalee jira. Waraqaa keezii nama tokko fakkiin waraqaa feekaan baafamee maallaqaan gurguramutu jira. Achirraan mootummaan maal godhee biyya tana keessatti informationan ani qabu jechuu kana namni biraas kana caalee beekuu danda'a. Mootummaani namoota hidhame namoota biyya tana hidhame namoota biyya kana jiran seera qabeessa ta'an caala seera qabeessa hin ta'initu irra baay'ate lakkoomsaan tokko. Lammaffaan immoo namootni biyya kana hojii hojjetaa hin jiran hojiin hin jiru baqataatutu hojii hojjetaa galii mangistiidhaaf galchaa hin jiru saniifuu namoota UN jala hin jirre hedduudha jecha jechuun wanni kun eegalame akka hidhaman namni akka qabaman garuu wanni isaan hojjetaa jiran waan fokkotaadha nama waraqaa qabus qabaniituma hidhanii waraqaan keessa nama micoon qabamte micoon teenya waraqaan qabdi. Waraqaan kee laallamu qabaa jechuun waraqaa isiin waraqaa qabaatte qofaa fi miti waraqaan tun UN jala ni jirti moo hin jirtu hanqa dubbiin sun UN itti laallamutti guyyaa 15 fudhata guyyaa 15 guutuu ni hidhamti jechuudha. So rakkoo hamaatu jira jechuudha Kaayiroo keessa akkasii hanga qulqullaa wajji ture nama warri TikTok kun bar osoo Kaayirootan warra Kaayiroo jettanii shorxaanutti fiddan jechuudha. Isin شورتان شؤون ورا كايرو قديم ورا كايرو خدابت ورا كايرو يستاهلتني هنا من يداسي إنه ديمنا هنا قامة. إجانا ما نسي. نجوعين. مان جخديم مونتي ورا كايرو جاونا ورا كايرو سريرة البيت. أورا بيتنا باسون. سريرة توجد فوتو سريرة تكا خنا بود واني جباني نياتاو أكمل تكتب. warra Kaayiroo kana keessa warra ni tobaari kamarra biyyoona bakka biraa jirtu eegizee isin akkasii fataa zanaa jettan suni hedduu shamarran biyya biraa silaanulleen akkasuma guyyuma tokko zanaa fataa jenne jettee isin laalti irra guddaa shamarran ta'u isin seene dhugaadha ammoo ati yoo hidhamte haadha waan ofii waliin hidhami xiqqoo boksii isin zansiraa orkun ooltu. Maki atamma shortaa abbaa hidhamuu si maaliif itti barreessitaa? Haa maala soo isa hidhamuu narra farristaa moo kun ajaa'iba qaba. Aboo hidhamuu eenyumaayyuu ashoofa miti rabbi seenini rabbiin poolisii waliin shortaa fedhe haa ta'u ati oggu takka jennaaniin si biran kutu'am jennaan. Wallahi akumaan bana. Bana qaldi adeername yaa shabaa qaldi akka qal'aadhaan kanaa miti jireenya biyyaan baabaa yoo ulfaata. Abon nurraa isaa gama cinqii guyyaan akka cinqamtu feenu hidhaa namni sii fedhu nama biraa fakkaatee baata obboleessa kiyya waan akkasii wayi jira booksiin sabaadhaan amma gaafiin qaba maayikii salaamu alaikum kan duraan duraa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, arra community noolee dhufe jecha maalimii akhbaar jadiid galakasi. Community noolee dhufe maaltu jira community ni amma guyyaa Jummata guyyaa Kamisaa tillee
Daarussalaamitti wanni tu jira markaza guddaa sanitti koominitiin Oromoo gaa takkarra lamarra sadirra jiraami hundi walitti qabamee bikka tokko Daarussalaam immoo Daarul Fuwaad. Daarul Fuwaad isa I don't know akkas nan fakkaate markaza gamas jiru sani jechuu Kawurtuu. kawirtuudha. Saniifuu amma wanni irratti wal taanee wal mari'annee dhufnee maali koominitiin hundi bikka takkatti wal argame sheekonninis walitti qabamuu qabanii rakkoon hawaasa maddisni jira koominitii maddisni jira jechuudha. Rakkoo hawaasaa itti dhiisnee rakkoo koominitii keessa jirus itti dhiisnee kara furmaataa deemuu qabna. Haadhaaf ilmoo adda baasaa jiran namni tokko biddeena bitachuuf haati takka biddeena ilmoof bittee gisee bituudhaaf gabbaatu achumatti haftee jirti. Mana namaatillee seenuu eegalanii jiran shaarattuutaa kanallee mana namaa hunda fattashuu jiran seenanii jechuudha. So maal akka barbaadan beekuu baadhullee seenuu jiranii rakkoon hamaa waan ta'eef koominitiin biyya alatti argamtulleen waan kanarraa akka dubbattuuf wanni kuni wanni miidiyaan qabe waan xiqqaa miti mootummaan yaa miidiyaa hedduu sodaata isin galee nuti as biratti wanni UN jala kan jiru baqannee biyya keenya irraa kan dhufe nageenyaa fi baqataan tokko seera guutee hanqa jiraate tokkotti doorsifamuu hin qabu waan jaamurraa duraaf jechuudha. Hiriira ba'uu maal hin jiru ni beekta waan akkasii. Garuu tiktookis ta'ee karaa tiwutaraatiin waan akkanaa hojjechuu deeman. Kuni amma irra hammaachuuf deema akkas taanaan. Maaliif jennaani nama idiyaadhaan dhuftee nama tokko hogguu fuutee waa'ee isaa haasoitu sukuritiin biyya kanaa jabaadha. Nama tokkicha sadarratti xiyyeeffatanii nama yaada kana teessan fuudhanii dhabamsiisuu danda'an. Kanaaf irra gaariin hiriiruma namaaf hin hayyamne san namni bahee inni duratti argamee mirga isaa falmatee rakkoon teenya tanaaf tana rakkoon teenya nu waa furamtu jedhanii yoo ka'ee amantaatillee warri waraqaa qaban hundinuu achirraa inni ichi duraa guurtee isaan haa hiitu. Miidiyaaleen kan qabichi duratti akkasii akkuma amma guyyaatti mucaan ajjeesan namni hiriira dura ba'etti jechuudha. Malee nam tokkeedhaanii fi akka miidiyaa akka feemasootaa gabbaanee miidiyaa irratti haasofne yoo kan jettan taatan tokkotti hin dhabamsiisinaa anan galmaan isinidha. Tokko tokkotti haasa'u osoo hin ta'in maaltu jira seeti? UN jalatti deemanii hiriira godhan maali bara amata ani jiraat biyya tana jiraadhuu baadhulee bara 2014 akkasiisan an jiraachuu baadhulee dhufuu baadhulee biyya tana dhageetin jira maali Oromoon gaazaan hanga gaazaa ifitti na ta'e ibidda fi babbalchitu san maal godhaniif waan godhan UN jalatti sagalee ta'uu miti inshallah beenzila ifitti na ta'e fajjeestullee seera cabsan gaafa sanis maakiyyee gaafa san dhugaa isin jirtan. UN jaana malal mootummaanii waan kana gadhiisee jira jaan UN waan takka godhuu hin dandeessu jaan akka namni dhageetti namni waan kana irra keessa jiru warri koominitii ni beekta waan kana sirriitti keessa quba qabanii si galee miti garuu I don't know gamam akkama deemu jiru ani beeku hedduu dubbiin ammaattee jirtu wallahi wayneef Kaanaadaa ana magaa Kaanaadaa deemuun dhugaa rakkoo heddummaatti jira. Biyya tanatti hidhamurra Itoophiyaa san deema hidhamurra yaa'ii obboleessa kiyya biyya kana hidhamuun wallahi bareedduu baadiyyaa hidhaa biyya tana. Ni gallaan sodaatiin habeefti hidhaan biyya kana badaadha. Ammoo garuu ani kaniin ifin joo namni keenyaan nuti miskiinaa garuu wanta warra tujjaaraa agartee qilleensa warra tujjaaraatiin tumamu jirra. Hadaraa seeraa warri waa daldalu kunurraa gad dhaabbachuu qaba. Koominitiin goojoo bakka ijaarrattee rakkoo hawaasaa dhaggeeffattee hojii qabu dagartee rakkoo qabatamaa yoon waajjira UN itti dhiyeessite wanni waajjirriin furreef hin jirtu koominitii addaan qoqqooddattee adda kiraa manaa nu kofalchiisu tana rabbi isaan haafitu duraan tarmatti hin du'aayi godha. Maaltu jirani beektaa yaadhiisi koominitiin tuqini. Wallahi laki maaliif silaa isaan amma akka Itoophiyaa muusha akka Oromootiin akka Itoophiyaatti jiraatanii formaata akka harkanu ni beektaa maayikii. Yaa garuu nisimee rakkoo koominitii keessa rakkoo uummata keessas koominitii keessas rakkoo ni jirti akkasumatti haa qabannu. Garuu formaata fiduu qabarree maaltu jira seeti dhaggeeffadhu amma saa kanatti warra Itoophiyaa kana qabamaa jira hedduun jechuudha. Keessaafu Oromootti qabamaa jira.
warra habashaa Oromoorraa sanuu dhiiran qaban dhalaa malee. habdhalaa qabu jirani jaani wayini fatu. Maanaa tokko laal habiibtii tiyya tokko jira lubbuu na amanii maayikee tiyya biyya kanaanaa sirra beekaa. Anaan mana geeffadhu ani waa takka hin dubbadu na dhiisaanii. Nuti hin dubbannu akkamitti dubbannu? Akkamitti dubbannu? Nama poolisii xoqqoomaadhaan jechuun poolisii ani guyyuma kudhanii hidhamee baay'oo hidhameellee seera guuttadheen jiraanii qaamas waan hunda ni qaba garuu siiduun isaanii siidan nama Oromootu baay'izawee amma sa'a kanatti jechuun namaan wallaluu hin dandeessu namaan dubbatu hin dandeessu. Xiqqisha dubbannaan qarshuma 500 kananiif manumaa si fuusan jechuudha sini galee. Akkas. Kanaaf lakkee tokko dhalaarra jira malee dhalaa maal qabaachuu isaanii beekanii kaddaamaa dalaynee diigee tufnee waan sa'a kudhan dhaabbannee kaddaamaa ni beektamanaasiiti. Namni qarshii kuma kudhan doolaa 200 takka fudhatee gabbuuf jecha hidhamee yoonii fi kan tokkobamee kan hidhamu taate haalli kaffitan nyaadhaa. Beegaa bilaak jennee jirra afaan warra keenyaa kana. Bareeddu baadiyyaa ammas ni beektaa hidhaan kun guyyaa yoom jira ni beektanii? Guyyaa 24 Akhirshar. Kun jechuun maali? Ijoolleen dubaraa mana dalagarraa sa'a dhuftu maallaqa qabatanii sa'a dhufan san karaa kanarra guutanii asiin guutanii gamasiin guutanii gamanaan guutanii dhaabbatan jechuudha. Osoo waraqaa qabduu waraqaa micoon takka iyyitee uwwette magaalaa guutuu walitti baastee akkasitti dhiisanii deemanii maraattuudha jaanii maaliifi seera guuttattee jirti waraqaa ni qabdi waan hunda qabdi seera guuttattee jirti bar wannummaan deemnaan jettaniif maaliin seera guuttadheen jira hin deemu asin jeestan anis akkasuma yoo na qaba warabbal kaabaa jalan deemu soo maaliifi seera guuttadhee hankan deeme tokkotti wannummaan si harkisanii deemaniif hin jira maraattu jaanii si dhiisanii deeman akkasuma irra jira iyyitee iyyisiisu. Ani miknyaata malee mana hidhaan sodaattaa shugguxii warri jettan ani miknyaata malee du'uun fedhu wallahi waan nan galchine keessa seenee tokko waan nan galchine keessa seenee du'uun fedhu lama waan hin beenetti qabamee hidhamuun fedhu an ammas. Kairoodhaan ganuma jabattee jirti. Wallahi na. Nuti warri biyya faranji warri biyya tana hin jirre sagalee nuuf haa ta'ani. Sagalee siitoonni daamare biyya keessatti biyya namaatti biyyu. Egaa. Maayete yoo? Biyyu kun biyya. Waan kana ibiif maallaqa barsiistan poolisa biyyeessanii malee mootummaa biyyeessanii haa dubbatan jiru. Isin hundi bakka takkaa hiriira baatanii yoo inni dheeytan wanni akkanaa Keeniyaa keessattis ta'ee jira muduraa waan haaraa miti. Ifii teessaniif osoo maallaqa kanitanii firra barsiistan. Yoo hedduminaan yoo inni dheeytan isinirraa dhaabbatan yookiin kin ni baran namni isinirraa dhaabbatu jiru. Biitii mootummaa biyyeessanii isin galchuu feeteetiif damma poolisoota ganda saniitiif maallaqa bara. Yoo dhiifi gandi rakkina qabaatan ganda san jijjiirradhu rakkoon ganda san jiru bakka biraan jiru amma wanni kun Keeniyaa keessa nurra taa'aa beeku yeroo dheeraaf amma bakka ta'an irraa hafnaan namni nama qabu jiru osoo hin nagin dura poolisii nama qabu jiru isinis sanumaa isin muute demma hedduminaan bakka takkaa dhaqaa UN hedduminaan hiriira ba'a poolisii jalan deemu jettee maakiin feemasni keenya yoo karaarra poolisaa ijoollotte Video si waraabanii asirra si baasan siime. Ana baasa wallahi laazim jalan deemoon na qaban. Na nin du'a malee mana hidhaa san keessa deeme guyyaa 10 guutuu dhaabbadheen bulu wallahi hayi indeet dhaabbadheetiin bulaa bar guyyaa 10 guutuu kana jechuun akkas. La wanjalaa jira wanni community wanni falan qabne hin jirtu communityin dhugaa yoo ka jiraattu taate nu dura buutee hiriira nu haa baastu. Hiriira gochuudhaan bar mariira turreemi waan hiriira guwaa gataa jaan waan hiriira hin dhagahanii UN nu yoo nama baastee jaan akkana jaan dhaggeeffadhu nam tokko baqataan tokko qabamee yoo baqataa san baasuudhaaf deemtee kadhattee baastee kadhattee miilara kuftee kadhattee baasti malee akkumatti hin jiru maaliif wallahi maaki wanni kun kijiba maaki wal qabatee miti sin jechaa jiran maaki tiya biyya kana seera guuteeti qaamaa dhottee jiraataami saa ganda jijjiiradhaa ejaaba dhugaadhaan keetiin jechuun madiinatirra nasritti galaan dhagayni jijjiirataa wanni jiru seera eega guutee jiraattee akka addunyaatti ati oshiraansii biyya kana waan kafalaa jirtuuf ati yoo UN itti iyyattee UN firmaata kana siin kanni UN mataa sii qasasuu dandeessi waan kana community hundinuu ni beekan yoo community seeraan ku UN jala galmoo